raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Haalli ammaan kana Itoophiyaa keessatti mul'atu egeree biyyattiif kan yaaddessu ta'uu isaatiin biyyattii balaa fi badiirraa baraaruuf walwaraansi kallattii kamiinuu adeemsifamaa jiru dhaabbatee mariidhaan akka hiikamuu fi qaamoleen dhimmi ilaallatu hundi daandii nagaa tasgabbeessuu irratti fuulleffachuu akka qaban Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO'n ibse. KFO'n ibsa eebla 3 bara 2014 baaseen koreen hojii raawwachiiftuu dhaabichaa haalawwan yeroo ammaa biyyattii fi uummanni Oromoo keessa jiruun yaaddoo keessa seenuu isaatiin ibsicha baasuuf dirqamuusaa eeree walgahii idilee eebla 1 bara 2014 taa'een biyyattii baraaruuf daandii nagaatti deebi'uun murteessaa ta'uu isaatiin mootummaan dhimmoota gurguddoo 3 hatattamaan akka raawwatu gaafateera. Mootummaan Itoophiyaa ABO shanee balleessina jechuun duula waraana bilisummaa Oromoo irratti bane dhaabee rakkoo siyaasaa mariin akka furu weerarri lafaa fi ajjechaan karaa daangaa naannoo Amaaraatiin Oromoo irratti raawwachaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi mootummaan lola biyyattii keessatti labse dhaabuun qaala'insa jireenyaa uummata biyyattii hudhee jireenya hankaatsee jiru akka furuuf ibsasaa kanaan gaafateera. Ibsi koree hojii raawwachiiftuu KFO akka ibsutti walwaraansi humnoota mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti deemaa jiru dhaabbatee mariidhaan akka furamuu fi nagaa fi tasgabbiin uummata keessatti akka dhalatuuf gaafachaa kan ture yoo ta'u, kora marsaa lammaffaa dhiyeenya gaggeeffate irrattis waamicha nageenyaa kana sagalee guutuudhaan mirkaneessuun dhaamsa dabarsuu yaadachiisee duulli wal waraansaa mootummaan ammas labsee abdii nageenyaa dukkaneessee uummata Oromiyaa fi Itoophiyaa gaagaama hammaataaf saaxiluu malee furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye akeekkachiiseera. Waldhabdee humnoota lamaan jidduu jiruuf bu'uurri siyaasa ta'uu isaatiin furmaanni siyaasa kan jedhu ibsichi dhaadannoo duula shanii yookiin woboo balleessuu jedhuun mootummaan seenaa qabsoo keessatti furmaata fide waan hin jirreef waldhabdee jiru nagaan akka furuuf irra deebiin waamicha dhiyeesseera. Daangaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa irratti guyyaa gara guyyaatti rakkoon nageenyaa hammaachaa dhufuu ibsuun gabaasaalee dhiyeenya ba'aa jiraniin humnoonni hidhatanii bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa irraa ka'an daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun waraana bananii weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa gaggeessaa jiraachuu addeessee humnoonni kunneen namoota nagaa ajjeesuu, qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota buqqisuun naannicha gara qaxanaa jeequmsaa hin tasgabboofnetti jijjiiraa akka jiran eereera. Keessattuu duulli waraanaa fi weerarri lafaa kun godinaalee Oromiyaa Wallagga Ba'aa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Ba'aatti bifa qindaa'aa ta'een gaggeeffamaa akka jiru miseensota isaanii fi hawaasa naannichaarraa odeeffachuun akka mirkaneeffate ibsi KFO kun eeree badii kana geessisaa kan jiran qaamota fiinxaaleeyyii beekamtii mootummaa naannichaatiin alatti hidhatanii socho'an jedhamus dhugaa akka hin taane ragaaleen mul'isan jiraachuu ibsichi ifoomseera. Fakkeenyaaf humna addaa poolisii mootummaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Qimbiibititti qonnaan bultoota Oromiyaa lafa hektaara 280 ta'urraa dirqiin buqqisuu miidiyaaleen mootummaa gabaasuu fi Shawaa Ba'aa aanaa Fantaalletti qaamni waraanaa fi bulchiinsa mootummaa naannichaa daangaa Oromiyaa kiiloomeetira hedduu ce'uun lafa uummanni Oromoo Karrayyuu fi Ituu barootaaf irra qubatee jiraatu qabachuun barjaawwan akka lafichi bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa jalatti daangeffamee fakkeessan dhaabuun weerara lafaa fi babal'ifannaa daangaa gaggeessaa jiraachuun isaanii kanuma akka mirkaneessu ibse. Hojiin akkanaa heera mootummaa kan faallessu ta'uu bira dabree uummanni wal waraansa hamaatti akka seenuuf kan karaa saaqu ta'uu KFO'n ibsee ji'oota dabran keessa godina addaa Oromoo Walloo bulchiinsa naannoo Amaaraa jalatti argamtu keessatti ajjechaan jublaa, saamichi hidhaanii fi qeerraa buqqifamuun kan amma duraa caalaa babal'ifatee bifa duulatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsi KFO kun mirkaneesseera. Gochi kun Oromoota godinichaa wabii jireenyaa waan dhorkateef saffisaan dhaabbatee mirgi ofiin of bulchuu Oromoota godinichaa deebi'ee mirkanaa'uu akka qabu gaafateera. Duraanuu godaannisni seenaa hin qorree gidduu saboota lamaanii waan jiruuf tuttuqiin karaa daangaatiin godhamaa jiru hatattamaan kan hin dhaabbanne taanaan biyyattii diiguu bira darbee rakkoo gaanfa Afrikaa ta'uu akka malu ibsi KFO kun hubachiiseera. Qaala'insa jireenyaa guyyaarraa guyyaatti hammaachaa deemaa jiruun walqabatee gatii midhaan nyaataa, kiraa manaa, boba'aa, xaa'oo, sanyii fi meeshaaleen gurgurtaa adda addaa saffisaan garmalee dabaluun uummanni irra jireessi sadarkaa nyaatee buluu daara bahuu dadhabuu fi da'oo bulmaataa dhabuu irraan geessisuu kan eeru ibsi KFO
Walwaraansi biyyattiin kallattii hedduun keessa jirtu rakkina kanaaf sababa ta'uu ibsichi ni akeeka. Walwaraansi biyyattii nageenyaa fi tasgabbii dhabsiisuun daldalli biyya keessaa fi alaa akka gadi bu'u, oomishaa fi oomishtummaan qonnaan bulaa fi warshaalee akka hir'atu, investimentiin biyya alaarraa dhufu akka dhiphatu, baajenni mootummaa misoomaaf ooluu malu waraanaaf akka oolu, sababa qoqqobbiitiin galiin bifa garaagaraa fi liqiitiin argamaa ture akka adda citu yookiin hir'atu ta'uun dinagdee biyyattii kufaatii hamaaf saaxiluu ibsi kaafoo ni addeessa. Mootummaan dhugaa kana maqsuu fi itti gaafatamummaa jalaa of baasuuf qubasaa gara daldaltootatti qabuun sirrii akka hin taane ibsichi eeree rakkoo kana furuuf waraanni guutummaa biyyattii keessaa dhaabbatee nagaa fi tasgabbiin akka bu'u amantaa koree hojii raawwachiiftuu kaafoo ta'uu ibsee mootummaan furmaata hatattamaa akka fiduuf gaafateera. Qindeessan Wabii Waaqoti. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.